samii kana keessa simbirroota samii gubbaarra wanta lafa bunnyumaan hundumaa kanatti beekata bineensa gubbaarratti aaboo hin kenne baraabara akka bulchan galanni gooftaa baata. Egaa Waaqayyo kaayyoo maaliif isaan kana hojjete yoo jennu namni Waaqayyo nama gaa'uumu kaayyoo kaayyessee uume kaayyoon Waaqayyo namaaf maalinni hundumarratti aaboo akka qabaataniif hundumaa bulcha barandaaниif hundumaa kunuunsa barandaaniif hundumaa eebba barandaaniif Waaqayyo nama hin hojjete. Ani kaayyoo Waaqaatiin hojjetan jedheetu. Ani kaayyoo Waaqaatiin hojjetan. Waaqayyo narraa kaayyoo qabaa'eeti. Waaqayyo narraa kaayyoo qaba. Ani kaayyoo Waaqaatiin jiraadhaa jedhe. Ani kaayyoo Waaqaatiin jiraadha. Kaayyoo Waaqaa immoo ani jiraachisaa jedhe. Kaayyoo Waaqaa immoo ani jiraachisa. Kaayyoon Waaqayyo aaboodhaaf kennee. Kaayyoo Waaqayyo aaboodhaaf kenne. Yesus gooftaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa inni kun jalqabatti Waaqayyo namaaf kaayyoo inni qabu. Nama yeroo uumuu jalqabatti Waaqayyo aaboo guutuu aaboo hundumaa kenneefii akka uume iddootti yoo dubbatu gara Efesoon boqonnaa egaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 1 immoo dabaleetii Waaqayyo jalqabatti nama akkamitti akka hojjete iddoo kanatti dubbata. Jalqabatti Waaqayyo nama akkamitti akka hojjete beektaa sana inni kannaa dubbisu. Gara bareeffatu dubbisaa dhufatti darbuufatanii tokko sadii hanga 10. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa Kiristoos eebbaaf hundumaan waan Waaqa irratti sun eebbisee galanii haa ta'u. Egaa waan Waaqarraa alhamdulillah Allah faaqama jettaane waan Waaqarraa hundumaan Sana sembra yebaarrekanye abaarifisa waan Waaqarraa hundumaan kan nu eebbisee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u. Inni lafarra iyyuu warra qulqullaan warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalala karaa Kiristoos nu qo'ateera. Immoo hundumaa dura karaa Kiristoos Yesuusin waan dhuunfate qulqulluu kuka qajeelfama godhate nu fo'ate. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamu akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Yaadaan waan godhe akka isaatti guddifamnuuf akka isaatti guddannuuf akka isaatti dagaagnuuf yaadaan waan godhe nu qabeera. Kunis guddina ayyaana isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne hin galateeffachiisa. Inni kun maal godhaa isa hin galateeffachiisa ayyaana isaatti nuuf kenname waan ta'eef tolfaan nuuf kenname waan ta'eef inni kun isa hin galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ani feeseen dhangala'uu dhiiga isaatiin furmaa ta'u kan immoo furamuu cubbuu arganne furamuu jedhu kun dhiiga isaatiin fayyina arganne jechuudha qulqulleeffamuu arganne jechuudha. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaa nu irratti dhangalaase baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Waan gaarii fakkaate Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin of fuuldura kaa'ee ture itti yaadee tafaniti itti yaadee Waaqayyo itti yaadee karooree waan godhe hin kaa'e. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri duramee yeroo guutuutti Waaqayyo akka inni fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru wanta lafa irra jiru wanta hundumaas akka Kiristoos jalatti walitti qaba. Gooftaan si haa eebbisu. Yesuus keenya gooftaadha. Egaa kutaa kana keessatti yookaan ilaallu Waaqayyo karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin immoo dhala namaa akka furmaata itti kenne akka nama fayyise karaa isaatiin immoo akka namaaf eebba akka fide iddoo kanatti dubbata. Egaa karoora Waaqayyo irratti kaayyoo Waaqayyo dhugaa jennu Waaqayyo nama yeroo hojjetu jalqaba duraatitti maal godha jedhee nama qajeelaa nama qulqulluu godhee hojjeta. Nama mudoo hin qabne akka fakkeenya Waaqayyootti hojjetan akka fakkeenya Waaqaatti nama mudoo hin qabne. Namni fedhii isaatiin
waaqaa jedhime Ani fakkeenya waaqaa. kutaa biraa keessatti akka jedhe dubbata waaqayyo qulqulluudha isinis qulqulluu ta'aa jedhe waaqayyo qulqulluudha isinis qulqulluu ta'a saamsaayyuu bakka jira hojjetteetu yoo ilaalle waaqayyo qabatti of fakkeesse nama hojjeta of fakkeesse ogaa jennu namni waaqa maaliif fakkaata namni waaqayyo kan itti fakkaatu yaadaan fakkaatu danda'a kana fakkaatu danda'a jennee si godhatte sana miti waaqayyo jalqabatti of fakkeessee uumataa jennu qulqulluu hafuura nama keessa kaawwata qulqulluu hafuura keessa darbee nama keessa kaawwata namni waaqayyo fakkaata kan jennu kan biraatiin miti qulqulluu hafuura waaqayyootu nama keessa jira foonii fi dhiigni kuni kan itti kan warraaqu qulqulluu hafuura waaqayyooti qulqulluu hafuura waaqayyooti keessatti taanaani namni reema gogaadha gaafsana namni jaalatu hundumtuu irrumaasi qabatee itti siquu hin jiru itti siquu hin jiru kan jaalatu hundumtuu irrumaasi keetiin Yesus gooftaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Karaa biraatiin namni yeroo boo'u namaaf yoo boo'u nama du'e yoo boo'u akka yeroo fayyaa isaanitti irratti gangalatee hammatee boo'u itti jedheetuma irrumaatti deebi'a. Saamsamaanii fi warqii qulqulluun hafuurri waaqayyoo nama sakkatti deemte waan ta'eef. Egaa waaqayyoo nama jalqabatti nama kana malee yoo uumu namni fedhii isaatiin yaada isaatiin hawwii isaatiin irra isaatiin waaqarraa bakki siree waaqarra buqqata sadii gubbaatti laallu addaan muka isaa akkas tokko ta'uudhaaf jedheetiin muka isa dheerame nyaate dhugaa yeroo qabu akka jechuun muka isaa akka muka isaas tokko yookiin akka jechuun akka abbaa biraan keelloo bira qabu hundootu qabraati. Yesus keenya gooftaadha. Muka isaa akka hojjetaa jedhu inni waan nama addaa jira. Durumaayyuu immoo addaa bifee wani yeroo goorumsu mootichi baay'ee goorumsu beektu. Yoo kana malee akka adda adduutanis erga waa dhawaa hunduma beektu. Karaa wani adda akka waaqa taatu waa hunda beektu. Iji keessan hin badama. Isaan hin jedhe. Gaafa seemaa jechuudhaan ija ishii gubbaa kaawwatteedha yookaan ija ishii gubbaa kaawwattee kuttee nyaattee addaan si kennite innis nyaate isaan lachuu iji isaanii banan iji isaanii hoggaa banamu akka waaqaatii miti akkam ta'a nama ta'uu isaanii argan Yesus gooftaadha. Isaan garuu akka waaqa ta'uuf kana waaqayyo waan jedhe nu keessaa akkas tokko ta'uudhaan mukicha irraa nyaate kanaaf iyyuu akka dabalee nyaanne fi jireenya akka jiraanne kottaa hin buuna jireenya keessaa baasa. Kullaa isaanii immoo bakka dhugaa agarru kaawara waaqayyo gaa jalqabu kan namaaf kaayyoo gaa jalqabu waan qulqulleessa qulqulleessi jedha tokko faratti lama fa gubbaratti isaan baala fitti hidhanii irraa gogee baala fitti irraa gogee nama mootummaa waaqayyooni beelada keessa fan horii keessa fan immoo bireessa keessa qoqqalee gogaatti buuse qaree taa'uusu dhaabbata irraa irraa ta'uusu beeku gogaatti buuse Yesus gooftaadha. Waaqala mana dawaan mul'atu waan ta'eef hiika badilaafu waaqala mana dawaan mul'atu waan ta'eef waaqayyo waaqalee akka takka dubbatu akka takka raafatu dubbatu addaanis immoo waggaa opereeshinii godhee ta'ee keessa heewwan baasee waa hojjetu akka takka qabee akka takka opereeshinii godhee mul'atee dubbannee garuu irra guddaatti buusee sana booda keessa baasee bitaa keessa baasee dubartii asii hojjetee irra mukaase kas gogaa itti uwwise sana booda baay'ee jireenya keessaa baasa gogaa itti uwwise saasuni harma waaqayyo nama gubbaarratti dhala namaa baalli qulqummaasaa qaanummaasaa hojiin namaa dhoksuu hin danda'u hojiin namaa dhoksuu akka dandeenye dubbata duratti yaadni namni dhiyeesse gogaa odeeffannoo baala waan ta'eef waan badu waan ta'eef hoggansa dhugaa irraa dhabe waan ta'eef waan ta'uu dandeenye isaan
dhiigni dhangala'u qaansaa hin dhufate. Dhugaan tuusuudhaan dhiiga dhufate. Inni kun gara boriitti Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee ta'e dhala namaatiif dhiiga isaa dhangalaasee qaanii dhala namaa, cubbuu dhala namaa, dhiigaa dhala namaa hamma gubbaatti baatee dhala namaa fayyisuu isaa agarsiisa. Yesuus keenya gooftaadha. Kaayyoon lammaffaa. Bakka isaatti immoo naqannoo sadii keessatti akka jiran hawwani. Kaayyoo waan sadaffaan dhala namaatiif qabu. Sadaffaan gubbaatti akka jirani isin lamaan gidduutti hiirummaa uumeera. Isin gidduutti wantu jiraata. Kanaaf boodatti wanti jiraatu adda hirwanii fi lafa gidduutti ergaa dubbatu akka jiran hawwani. Innis keessaa bahu mataa ofichaa irree baay'ee. Bofichi immoo dhala sargee luka reebaa. Ol gara baatu godhatu waan danda'e ol bahuu danda'uti luka reebaa. Luka keessa qataqqataa inni. Yesuus keenya gooftaadha. Inni kun karaa heewwaniin karaa dubartiitiin kan dhufu karaa qulqullinatti Maariyaamii biyya lafaa dhufee ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu dhala namaa hundumaa fannoo baratti sinqaabsee dhala namaa birmadummaa baasuu mul'isa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Yesuus keenya gooftaadha. Egaa Waaqayyo dhala namaatiin kaayyoo kana jalqabatti waggaa bakkina dubbaa dubbatu akkam dhufee raawwatee Efesoon keessatti akkamitti immoo dhala namaatiif fayyinni akka ta'e karaa Yesuus Kiristoosiin dhalli namaa akka inni fayyuu akka danda'e akka inni ibsuu akka argatan itti dubbata. Yesuus keenya gooftaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon dhala namaaf kaayyoo qabaa. Namnis immoo kaayyoo qabaachuu qaba. Waaqeffannaa kee kaayyoo qabaachuu qaba. Lallabni kee kaayyoo qabaachuu qaba. Faarfannaa kee kaayyoo qabaachuu qaba. Hojjeti waldaa keessatti hojjettu kaayyoo qabaachuu qaba. Innati Waaqayyo dindeemsati deemtu kaayyoo qabaachuu qaba. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa kaayyoo jechuun maal jechuudha? Kaayyoo jechuun waan tokko gochuu fi gochuu dhiisuu murteessuu jechuudha. Waan tokko raawwachuu dhiisuu murteessuu jechuudha. Anaa maalaan maatiragina aanaa maatiragin moosanno. Kaayyoo jechuun waan tokko gochuu fi gochuu baachuu murteessuudha. Waan murteessan immoo hojiitti hiikuudha kaayyoo jechuudha. Ergaa dhagootaa keessatti dhiirota inni barreesse akkas jedha. Waaqayyo jalqabatti karaa abbootiitiin dubbachaa ture. Karaa abbootiitiin. Karaa eenyu? Karaa abbootii. Karaa eenyu? Karaa Aabeel. Karaa eenyu? Karaa Addaam. Karaa eenyu? Karaa Nuh. Karaa eenyu? Karaa Henook. Karaa abbootii dubbachaa ture. Karaa abbootii yookaan jedhu isaan kana maqaan barbaadeeti. Gara boodaatti immoo karaa raajota dubbachaa ture. Karaa eenyu? Karaa Eeliyaas. Karaa eenyu? Karaa Daani'eel. Karaa eenyu? Karaa Ermiyaas. Karaa eenyu? Karaa raajota karaa Mikiyaas. Karaa Nehemiyaa. Karaa eenyu? Karaa isaan raajota karaa dubbachaa ture. Boodarra immoo karaa bara dhumaa keessa karaa ilma isa tokkichaatiin immoo nutti dubbate. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni kaayyoo Waaqayyooti. Waaqayyo biyya lafaatti karaa gochuu dubbachaa ture. Biyya lafaatti karaa dubbachaa ture. Inni kun hundi kaayyoo Waaqayyooti. Gara dhumaa irratti immoo karaa ilma isaa tokkichaa karaa Yesuus Kiristoos nutti dubbate jedha. Har'allee immoo anaasiitti karaa sagalee isaa kana nutti dubbachaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namni Waaqayyo yeroo hundumaa kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoon jiraachuu qaba. Kaayyoon deddeebi'uu qaba. Kaayyoon akka eegaluu qaba. Kaayyoon dubbachuu qaba. Kaayyoon kana bahuu qaba. Namni Waaqayyo. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 16 hanga 40tti yoo dubbifanne isin dubbifannaadha. Kaayyoo Eeliyaas agarra. Kaayyoo Eeliyaas namni Waaqayyo Eeliyaas kaayyoo inni kaayyeesse kaayyoo inni qabu agarra. Kaayyoon isaas immoo akka gargaarsa jedhama. Galanni Waaqayyo. Raajanni Daawit 450 kaayyoo qabanii kaayyoo ana waaqeffatu kaayyoo deebi'u kaayyoo ana jira
taatu kaayyoon isaanii suni gadoo isaan hin geenye qaba. Eeliyaas nama tokkittiin lolli waaqayyo kaayyoodhaan waaqa waaqessa kaayyoodhaan waaqa waama kaayyoodhaan waaqa aarsa dhiyeessa kaayyoon isaa galmaachisa galata waaqayyo kaayyoo. Danda'a malee biyya namni garuu kaayyoo alaa waan waaqessaniif waaqa waaqessu baawul waaqessu karaa tokko baawul waaqessu karaa tokko immoo kaayyoo arginu akka isaan garuu waaqayyo waaqessu. Danda'a malee biyya namni wal gaaleetu guyyaa baaf tokko aarsaa qopheessanii waa hundumaa sirreessanii baa'aan waamu jalqaba. Ibu indagam. Dia ada tapi tinggal. Kita kita itu jentiba ini. Kerana kita usaha ega ini. Uya butu, iya onani, ufuka onani, diksa onani. Wang sari, itu asa. Ada tergabung. Muda nak nugam te. Malu jadi dan waga kewa kini dia dari. Elias asa Yerusai ke. Asa kau nak. Aku abutin satu gol ini. Waga yo nak kau kesi. Waga yo hasimu. Kau rumah kayu nak. Pas kebaik ya waga Abraham. Ya waga Ishak. Ya waga Yakub. Argamu keetiin saba luka lamaan deemu luka tokko luka deemu lamaan akka deeman akka tokko saba kee karaatti deebisi jedhee waaqa saba waaqayyo battaluma ibiddaan ture aarsaa Eliyaas akka fudhate kutaan kun nutti agarsiisa. Namni waaqaa kaayyoodhaan waaqa waama. Namni waaqaa kaayyoodhaan waaqa waaqessa. Namni waaqaa kaayyoodhaan waaqa jibbittama. Garba kana waaqayyo kan hojjetu nama kaayyoo qabu akka taanu itti dubbata waaqayyo. Nama kaayyoo qabu, nama karoora qabu, nama kaayyoodhaan bahee galu, nama kaayyoodhaan waaqa waaqessu, nama kaayyoodhaan dubbatu, nama kaayyoodhaan haasa'u. Yeroo tokko yeroo baay'ee kaayyoo keenya ala baanee haasawallee bara. Waan dubbannullee tasa dubbatina. Kana waaqa tokkotti kan isin jedhu waan dubbatan tasa dubbatina. Tasa dubbatan wanni isin keessaa bahu hojii qaba. Tasa dubbatina. Deewamuun dubbatina. Waaqayyo kaayyoo isin waaqayyo kaayyoo isin waaqayyo kaayyoo isin irraa qaba. Waaqayyo namatti kaayyoo isin kaa'e waaqayyo anaaf sirraa kaayyoo qaba. Yesus gooftaadha. Mee waaqa irraa kaayyoo qaba jedhee. Waaqayyo kaayyoo nama jedhee. Waaqayyo kaayyoo nama jedhee. Arutuma nama kaayyoo qabu jedhee. Kaayyoo nama bahee galaa jedhee. Kaayyoo nama dubbata jedhee. Yesus gooftaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaa biroo tokko ani fi isin kaayyoodhaan uummanne. Dhalli namaa kaayyoodhaan uummanne. Garuu dhalli namaa kaayyoodhaan keessa kan jiraate diinni yookaan immoo seexanni waaqayyo haaluudhaaf jedhee addaan feewwan muka noomaa nyaachise waaqa harkaa ba'a. Waaqayyo garuu kaayyoon isaa ammas nama kana gara isaatti deebisuun gara fayyada deebisuun nama kuna qabbanne waaqayyo kaayyoo isaa hin galle. Amma irratti waaqayyo uumama lafaa duraa kaasee amma irratti waaqayyo kaayyoodhaan dhala namaa barbaadaa jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kaayyoo mee kaayyoo dhiyaatu maal mee kaayyoo dhiyaatu maal mee kaayyoo dhiyaatu kaayyoo koo kaayyoo dhuma injijjiiruu tasuma waa korma waaqaan lafaa saume waaqayyoodha waaqni koo waaqeellee yoo ta'e injijjiiruu kaayyoo koo amanannaa koo injijjiiruu kaayyoo koo amanannaa koo. Enjejiru kayoko amanandako, enjejiru kayoko amanandako. Ya betakku, nanti kayu nak enjejiru. Kalau sama kesempur, yang bayi, ada gambar nanti ini kayu kan. Ati baru kayu ke waka wakesu, kayu ke kayu awakesu, kayu ke kayu antibu, kayu ke kayu tidak sifat. Jangan digofta fatau. Yesus ke jadi benar-benar gofta.
dufine namni dufa bayyuutu nama barbaada namni na isaa dufa dhalmasaa dufa odoo jiraatuuti gorsee badadhabu iddoo tokko akkas ta'e bilis tokkotu namatti dhugaa ba'aatii nama haaraadha namatti Yesuus Kiristoos keessa ta'uusaa namsatti amanate jireenya barbaada akka qabaatu dhugaatti ba'a. Otoo dhugaatti ba'aa jiruuti namni kun jireenya akka fince. Dhibata kee fana wajjin jirra. Hiriyaa kooti. Namni kun nama akka dhugooftaa argate argatti barumsa cuma maratee cuubbamee nama waaqaa ta'ee taa'ee qabeera. Garuu haaraadha. Kan wanti isa dhaggeeffataan. Booda jireenya dhabdee akka fince namaadhaan obboleessa keetti yoo inni didee bututti godhi yookaan immoo carqii godhiti raabee jedhu godhi dhawu gala baatan keessatti akka jiraati ishii dhaggeera. Warraan erga sochaanii wakkeen lakka jedhe nama barsiiti yoo dide ibiddatti haa galu jedhaati erga sochatti gargaaree. Yesuus keenya gooftaadha. Nama dhufa jedhee nama dhufa waaqayyo garuu nama dhufa. Mee waaqayyo dhufa dhibee. Waaqayyo nama dhufa dhibee. Yaa firoottan kosiitti kaayoo nama jiraata nama sana dhufiidha. Galanni waaqayyo faata. Kaayoo namatti dhugaa ba'a nama sana dhufiidha. Kaayoo nama wajjin dudubbadha nama sana dhufiidha. Sabni isaayyuu namni nama waan ta'eef inni si dhufuu danda'a. Isin garuu waaqayyo kaayoo si waayu waan ta'eef isin nama sana dhufiidha. Gooftaan naa eebbisu. Waaqayyos naa eebbisu. Kan nageenya gooftaan dhufaa eebbisu. Waaqayyo kaayyoodhaaf si waame isinis kaayyoodhaan jiraadha. Ergaan bara kana waaqayyo kaayyoodhaan isin waame isinis immoo kaayyoo waan jiraadha. Ameen ameen. Kaayyoo waaqayyo keessa jiraadha. Kaayyoo waaqayyo keessa jiraattan waaqayyo isinumaan hammeenya mo'a. Waaqayyo isinumaan cubbuu mo'a. Waaqayyo isinumaan biyya kana mo'a. Waaqayyo isinumaan mul'ata. Waaqayyo isinumaan dubbata. Waaqayyo isinumaan lallaba. Waaqayyo isinumaan faarfata. Waaqayyo isinumaan hojiisaa hojjeta. Yesuus gooftaadha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Hojjenni dhaabanneen gooftaa kana galateeffatu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo sirraa kaayyoo qaba. Waaqayyo kaayyoodhaan si waame. Waaqayyo kaayyoodhaan